Artistiin jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate Artistii Elsa Nugusee wallee haaraadhaan dhufaa jirti. Ashamaan harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee hedduu kan nama hawwatu illee isinii qabannee dhufnee jirra. Egaan gaa amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo akkuma beekamu gaa chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii gochuun immoo sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaa. Yoo sheer gootan artistii keenya jaalatamtuu kanallee walleessee isaa haaraa kanarratti hedduu kan isii fayyaduu fi namoota hedduu bukkeellee akka siidhaa ga'uu kan gargaaruuf waan ta'eef egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin horaa dabarsu. Akkuma beekamu gaa artistiin jaalatamtuu fi beekamtuun kun egaa uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabdudha. Keessumaayyuu kanaan duraa jalqabdee sirba babbareedaa fi hedduu kan namatti tollee sirba aadaa Kaarrayyuu akkasumas illee Kamisee illee qaqqabattee kan dhufaa turte Elsa Nugusee sirba bareedaa fi hedduu uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa argatan hedduu qabdi jechuudha. Egaa keessumaayyuu sirba bichaadhaan beekamtu osoo hin taane kabarii garaagaraa hojjechuudhaan illee sirba babbareedaa sirboota durii babbareedaa ittuu bareechitee illee dhiyeessitee mala ammayyaawaa ta'een hojjettee illee dhiyeessaa turte jechuudha. Artistiin kun egaa amma immoo sirba bareedaa hedduu kan namatti tolu mata dureen isaa kameettii kan jedhu qabattee dhufaa jirti jechuudha. Egaa artistii keenya kanaa maal jennaa warroonni illee akkasiin daftee dhuftuu fi warroonni artistii keenya kana jaallatan koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Egaa artistii keenya kanaan immoo dafii kutti jennaanii inni kan biraan immoo yoom dhuftii fi eessatti dhufti kan jettaniif immoo artistiin keenya jaalatamtuun keenya kun egaa YouTube chaanaalii ishee mataa isheetii banattee qabdu jechuudha. YouTube chaanaalii ishee description box keessaa yookaan koomentii jala isiniin kaa'adhaa fuudhaa dhaqaatii YouTube chaanaalii ishee subscribe godhaafiin jedha. Egaa daawwattoota keenya yoom dhufti kan jedhuuf immoo artistiin keenya akka jetteetti egaa torbee kana geessana eegaa itti jirti jechuudha. Keessumaayyuu jimaata dhufuu waan gadhiifamuudha jechuudha sirbisee. Kanaafuu amma jimaataatti eeggadhaan isiniin jedha. YouTube chaanaalii ishee dhaqaatti subscribe godhaa. Amma jimaataatti eeggadhaa sirba bareedaa fi hedduu namatti miidhagaallee akkasiin qabattee dhuftu abdii qabna jechuudha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa immoo kana ture. Hamma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kan biraan amma walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.